Hojii madamii dhiistee yuutuubii hojjetta jechuu dhaga'eera. Kanaaf abbaa manaan koo na lolee komentii wayii nagaan isiniif hawaayet hordoftoota yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessan miti an nagaa kooti waaqayyoof galannaa ta'u waanuma hunda keenya ilaallatutu dhufaa jira jechuudha. Keessattuu shamarran keenya mana madamii keessa teessanii yuutuubii hojjettaniif jechuudha. Video kana hanga dhumaatti ilaala. Chaanalli koo chaanala nyaata hojjetu otoo hin taane har'a garuu jechuudha otoo nyaata hojjedhu akka waraabu kan na taasise dhugaa shamarran keenyaati jechuudha. Biyya Arabaa ta'anii yuutuubii hojjechuun hojii madamii dhiifneeti yuutuubii qofa hojjetaa oollee bulle osoo hin taane bakka boqonnaaf bakka hirriba keenya aarsaa gooneeti. Asna aggeeffadhu obboleesso dingata yuutuubii koo kanarra yoo dhufte beekanii asumaan jechuudha. Har'a jechuudha dhaamsan isinii qaba jechuudha. Inni tokko gaaffii haala kaameeraa itti waraabamuuti. Nama lama na gaafate yeroo of waraabdu kaameraati immoo bilbilaanii akkamitti isa jedhamu booda umarran isinii hima. Amma garuu qaccitumaan jechuudha gara yaada kootiitti hin deebi'a. Video kana like godhaadha amma dhumaatti dhaggeeffadhaa isiniifis barnoota ta'a jechuudha. Yeroo hundumaa jechuudha wanti online kanarraa nama amansiisu kuni hunda keenyaaf gaaffii miti jechuudha. Yeroo baay'ee shamarran keenya utuma hojii hojjennu miidiyaa kamiyyuu hin fayyadamna jechuudha. Miidiyaa kamiyyuu utuma hojjennu jechuudha warra eeyyamamuuf hamma tokko warra otoo hojjetanii otoo deemanii warra bilbila of harkaa qabaniif jechuudha. Baay'een namoota garuu gaafa chaataa irratti gaafa akkasuma viidiyoo garaagaraa irratti shamarran keenya arganii wanta hojii madamii dhiifnee miidiyaa gubbaa oollu wayii itti fakkaataa jechuudha. Kuni dhugaa miti jechuudha. Akkamitti yoo jettanii fi yeroo hundaa jechuudha waayifiin banaa ta'u iyyuu harka tokkoon otoo hojjetamu harka tokkoon immoo bilbila tuttuquun waanuma jiru. Akkasuma immoo amma waa tokko bisheessinutti bilbila fayyadamu hanga bishaatuttis immoo bilbilicha lafa kaa'amee hojii sun hin hojjetama. Yeroo kana chaataan hundi online yoo ta'e online gubbaa oolti sitti fakkaatiin. Akkasuma immoo galgala amma ni fakkeenyaaf jechuudha. Osoo gara yuutuubii kanaan dhufee gara saayitii 7-8 ol irraa jechuudha. Garuu erga gara yuutuubii kanaan dhufee hojii eegaleeti dhugaan isinitti himaa saayitii 5-6 innu yoo baay'ateedha haga 4 faallee qofa kan irra fixu jira jechuudha. Yeroo baay'een keenya hirriba keenya aarsaa gooniif fayyadamna. Akkasuma immoo miidiyaa kana oksaatti baay'een isaanii kan fayyadaman jechuudha. Namni beeku hin jiru. Bilbiluma normaalii fayyadamti nuun jedhu malee akkas miidiyaa baatee hagassa aarsaa taatee hirriba dhabdee hojii kana hojjetti kan jedhu baay'een isaanii hin jiranis. Eeyyamamaa moo mitis kaayoo nuti mana baaneefis yuutuubiif miti. Garuu haa ta'u malee immoo haga waayifaan argamu tokko haga yeroo keenya iddoon taanetti gumnu tokko immoo osoo hojjenne mul'ata keenya isa boruu sana bira ga'uu dandeenya isa jedhamu sanaaf aarsaa kaffallaa jechuudha. Kanaaf namoonni tokko yeroo waa tokko miidiyaarraa hojjettanii abbaa manaa keessanis ta'u akkasuma jaalallee keessanis ta'u amansiifadha akka intala kana akka hin taanetti jechuudha. Maaliif jennaan yeroo yuutuubii hojjetamu namoonni tokko waanuma kaayyoo hin qabne wayii fi waanuma faayidaa hin buufne wayii itti fakkaata. Garuu yuutuubiin nama hojjeteef milkaa'ina guddaa akkasuma immoo aappilikeeshinii garaa irraallee guddaa ta'ee kan faayidaa qabus kan borus nama fayyadudha jechuudha. Kanaaf walumaa galatti video kana osoo nyaata ramadaanaa hojjedhuuti kaniin ani isinii waraabaa jiru jechuudha. Akkuma kanaatitti immoo shamarran keenya biyya Arabaa ogeettii ta'uu ishee asumaan beeka. Dhiironni keenya sababiin isaa kaameraamaaniin isheedha kan hojjetu isheedha kan ideetii godhu isheedha waan hundumtuu isheedha jechuudha. Shamarran biyya Arabaa maallaqa qofa qabdeetti hin jaallatiin ogummaallee akka qabdu asumaan beekuu qabda. Sababiin isaa maali jennaan waan hundumaa dandeessu waan taateef waan hundumaa dandeessee waan jiraattuuf akkasuma immoo waan hundumaa beekuuf kan tattaafattu jechuudha. Maaliif jennaan
maaltu hojii dabalataa natti fidee na rakkisee jennee otoo dhiifne innumti hojii nuti hojjetaa oollu suniyyuu gahaa ture. Garuu kaayyoo manaa baane hin wallaalle. Miidiyaas maaliif akka fayyadamnu hin wallaalle. Namoonni baay'een immoo miidiyaa kanarraa yeroo komentii garaagaraa irra shamarran keenya qoostee taphattu waan kaayyoo ishee gatte wayiifaa itti fakkaata. Lakki kun dogoggoradha. Nama ta'ee namni dogoggoraaf manaa ba'ee jira jedhee hin yaadu. Haalli miidiyaa yeroo tokko nama hataa nama dogoggorsa. Garuu haa ta'u malee namoota tokko qoosaa isaanii ilaaltanii hojii isaan miidiyaa kanarra hojjetan ilaaltanii ittiin faradina. Miidiyaan eenyummaa keenya isa sirrii hin ibsu gonkumaa jechuudha. Nama kamiyyuu warri fiilmii diraamaa hojjetaniyyuu taatee garaagaraaf hojjetu malee eenyummaa isaanii isa sirrii hin ibsu jechuudha. Kanaaf nu illee akkasitti gaafa nu ilaaltanii eenyummaa keenya isa sirrii nu ibsuu yookaan nu arguu hin dandeessan jechuudha. Akkasuma immoo waayifaan madaamii itti toleet akkas taati akkas hojjettiin jedhina. Waayifaan ofiisaa viidiyoo ideetiin haa godhamu ofiisaan naa waraaba. Immoo ofiisaatiin yuutuubii naa baname yoo waayifaan jiraate baay'een isaanii jechuudha kan hojjetu harkuma isaaniiti. Kanaaf eenyummaa keenya isa sirrii osoo hin beekiin fayyuma shamarran keenyatti hin faradina. Gaa'ela keessan jireenya keessanis hin diigina. Hubadhaa wanta keessa jiramu akkamitti akka bulamu akkamitti akka oolamu jechuudha. Kanumaan asumaan jechuudha. Asambusaa warri jaallattanis koottaa nyaata isinii jedheetan jira. Asambusaa gosa lama fooniif lukkuu irraati kan hojjedhee jiru. Akkasuma torbanni kuni torbana hojiiti wanta ta'eef hunduma keessaniyyuu jabaadhaa of eeggadhaa haala hojjettan keessatti jechuudha. Yeroo miidiyaa kana fayyadamtan ramadaana keessa baay'een isaa jechuudha. Hojii wajjin biizii isin taasisa wanta ta'eef hamma ramadaana kana xumurtanitti gara miidiyaa keessanitti sammuu keessan of hin dhiphisiinaa. Akkuma isinii danda'ameen hojjetadhaa malee gara miidiyaa takka hojjettanii gara iddoo meeqaatti jechuudha. Sammuu keessan of hin cannaqiinaa. Ji'a tokko booda iddoo keessanitti deebitanii akka duraanitti hojjetachuu dandeessu wanta ta'eef yaada itti aanuu jechuudha. Dhimma kaameraati. Amma viidiyoon kanaan dura poostii godhee tokko irratti jechuudha. Viidiyichi kun viidiyoo isa kanadha jechuudha. Viidiyoo kanarratti kaameraatiin of waraabdamu qulqullina qabaa. Bilbilaan immoo kaameraatiin nutti himee ka jedhe nama lama na gaafate jechuudha. Karaa keessaanii tokko afaan keenya illee miti kan na gaafate karaa telegiraafiitii garuu haa ta'u iyyuu malee immoo afaan keenyaan man isinii ibsuu barbaade. Ani bilbiluma noormaalii bilbila Oppo jedhu jechuudha. Kan ani fayyadamu kaameraa mana kana keessatti bitee eeyyamamu naaf hin danda'amu tasuma dhugaa jirudha. Garuu yoo waaqayyo jedhee gara fuula duraatitti mul'ata sana qaba bitadhee itti miidiyaa hojjechuuf jechuudha. Garuu haa ta'u malee immoo galata waaqayyo isuma kanaan hojjechuu danda'eera. Yeroo isiniin jedhutti tokkoffaa kanaan dura viidiyoo isinii hojjedheetan ture. Meeshaa irra keessanii of waraabdanii qabaachuu qabdu. Yeroo sana viidiyoon keessan qulqullinaan isinii mul'atasi gara barbaaddanittis naanneeffattanii keessuu dandeessu isiniin jedheen ture. Baay'een keessanillee hordoftanii jirtu. Akkasuma lammataa immoo ifadha jechuudha. Tokkoffaa bilbiluma qabnu kana kaameraa keenya kan bareechu ifa nuti itti fayyadamnu akkasuma immoo haala ittiin nuti kaameraa bilbiluma keenya sirreeffannee keewwannudha jechuudha. Haala kanaatiin yoo isin sirreeffattanii kaawwattanii wanti hin hojjetamne hin jiru. Yeroo amma bilbilli kaameraa caalaa bareechu hin jira jechuudha. Kanaaf jabaadhaa turtiin waliin gootaniif hundumti keessaniyyuu ulfaadhaa galatoomaadha. Haalli qulqullina viidiyoo kana fakkaataa yeroo biraa jechuudha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura akkasuma immoo jechuudha. Ramadaana keessa jechuudha waggaa darbee osoo nyaata nyaatiin ganama kaa'een hojii eegalee erga jarri kadhanis nyaatatti deebuu hin dandeenye isaan duratti illee nyaadhodheen dhiisee
yeroo jarri keessummaan dhufullee nyaata iyyeessuutti hin deebi'e malee ofii nyaachuu hin dandeenye saa'itii galgala keessaa otuma kushinaa keessa jiru nan diriiree jechuudha. Kufaatiidha, kun mudannoodha. Yeroo sanatti jechuudha baay'ee tokko jarrillee rifatanii anillee mudannoo san ofirratti argesi ganama ka'ee qursii koo nan nyaadha, nyaachuu hin dagatiina, of hin dagatiinaan isiniin jedha. Nagaan naa tura, Waaqayyo si wajjiniin haa ta'u.